Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota Lensa Mul'unaa family jirtu nagaa keessanii nutis nagaa keenya akkam jirtu jirra dhufnee jirra jechuudha. Guyyaarraa keessummaa wayini isinii fidee dhufe jechuudha. Keessummaan kunis nyoka ishiin taate isin beeksifna. Dursa garuu chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya laayikii tontuqin indarbina laayikii godhaan isiniin jedha. Laayikii barbaada jechuudha. Laayikii nu tuqaa. Anarraan kana femmoo ati yebeeftu. Mee beeksisaa mee daawwattoota keenyas nagaa gaafadha. Tartiibaan adeemnu. Ashama harkafuunee kabajamtoota Lensa Mul'unaa family jirtu nagaa keessanii. Sagalee ulfurkaa. Ayyaadha nagaa keessanii. Jirtu nagaa keessanii. Jirtu nagaa keessanii. Daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya. Arra biiftuun riyaashii fidattee dhufte jechuudha. Riyaashiis maqaan ishee eenyu akka ta'e yeroo darbe garuu waliin turanii argitaniitu viidiyoo irratti jechuudha. Akkanas xiqqoon jabaanne. Amma garuu mee of beeksisaa adde nagaa gaafadhaati. Ani beeku. Akkam jirtu daawwattoota Lensaa jedhiiti maqaa keetti bira. Akkam jirtu daawwattoota Lensaa nagaa jirtu maqaan koo Nimoonaa Tazarraa jedhama. Eeshi Nimoonaa Tazarraa jedhamta. Biiftuu faana maal walii taatu? Hiriyaa. Hiriyaa bichaa? Obbolaa. Obbolaadha. Nimoonaa Tazarraa Mul'unaa biiftuu Mul'unaa jedhamti jechuudha. Biiftuu Mul'unaa Nimoonaa Tazarraa jedhamti. Isaan kun ilmaan haadha lamaaniiti jechuudha. Kana samoona kana immoo erga cidha yookiin immoo sargiin erga ba'ee asuma jirti. Miti yaadi? Maaliif dhufte Amboo? Amboo zargii kanaaf. Cidhaaf? Eenyuuf eenyutu heerume? Asnaaquu fi Bayyuu. Isaan lamaantu eessummaan isheetu heerume jechuudha. Fuudhe jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo erga siin galle jechuudha. Amboo moo hoolota sii wayya? Amboo. Amboo sii wayyaa? Asuma teessaa? Bakka ati nu biratti haa'i. Biiftuu haa ta'u. Mee barumsa akkamitti dabarsitamme? Barumsa akkamii? Kan eebbifamtanis guyyuum tokko, kan barattanis tokkuma. Mee akkamitti dabarsitan barumsa? Barumsa akkamitti dabarsitan? Bareedatti dabarsinee. Jedhaaka. Amma mee isin daa'ima miti obbeettaniitu lamaan keessanii? Bareedatti dabarsinee. Qabxiin keenyas badaamti. Badaamti. Karaa duubaa tokkoffaa bahuudhaaf immoo karaa fuulduraa tokkoffaa bahuuf xaaraa jirtu sinam. Karaa fuulduraa. Biiftuun karaa fuulduraa ta'uu yaaddi. Karaa duubaa. Karaa duubaa tokkoffaa bahuudha. Harka rukutaa fi karaa duubaa tokkoffaa bahuudha kan ishee. Kan biiftuun immoo karaa fuulduraa tokkoffaa bahuudha jetteetti. Karaa duubaa. Karaa duubaa ta'e? Karaa duubaa tokkoffaa bahu? Karaa duubaa tokkoffaa bahuu jechuun mee kufuu jechuudha yaadi. Karaa fuulduraa tokkoffaa bahuu jechuun immoo darbuu tokkoffaa bahuu jechuudha. Karaa duubaa immoo isa dhumaa bahuu baate kuftaa jechuudha mee yaadu. Si galee? Karaa duubaa jettee dogoggorteetu jechuudha miti? Itti mimeetu. Dogoggoreenii jedhi. Dogoggoreen akka jedhe. Meeqa baate biiftooti? Meeqa baatee eebbifamte? Sinti waan si meeqa ishee ati kan kee matta? Biiftuu nama. Dhugaa isaa dubbaddu kan si qabu jira kunoo yaadin si miti. Ati soba dubbannaa. 28 baate. Dhugaa 28. Dhugaa 28 baate. Karaa duubaa bahuudhaaf xiqqoo tafe. Garuu barattuu cimtuudha biiftuun. Hunda isaanii fiddi garuu akkamitti akka qabxii ishee jedhu hin beeku. Ingiliffaa ishee na dhibe kanaaf. Dhugaa Ingilizanyaa sadii beektu. Hunda isaa daffanteetti garuu qormaata ishee irratti
Ingilizanya ብቻ sadii dhabde 25 keessa 20 meeqa dhabde tamma baasan afrafa ba'uu qabdi irreega 25 irraa 25 fidde maatiksima maal jettan maananti bira afaan oromoo 25 irraa 25 fidde ingilizanya ብቻ sadii dhabde 25 irraa 22 fidde qabxii sadii dhabde ብቻ kanuma bichaadhaan 26 baasan daftari shirratti hojii manaa fi siraataan hojjetti jechuudha. Kanarraan kana femmoo ati hoo yaadde atoo animmoo kurnaffaan ba'e kurnaffaa baate dhugaa cimtuudha kaati kurnaffaa jechuun cimtuudha ishii kurnaffaa baate jechuudha yaadiin yookiin immoo nimmuun antazarraa jechuudha barattu cimtuudha akkanumatti itti fufaa jillachuu eebbifamanii jiru dhaqisuu dhaqee fidimee agarsiifna. Akam targu nargu are itti agarsiifna suura hojjannee fi qopheessinee fi illa kuno shillimmaa tana ni kennee fi sakanaa jechuudha kan biiftu miti beeko kennaan ni kennee kanaa jechuudha gaafa eebbifamte kennaan kenneef kunuunsa kana jechuudha. Akkasitti hojjetamee kennaan kennamee fi jechuudha ati ishii kana kennitee fi bakkaangaa innaa kana oo qaba akkasaatti deebisitamu mooda deebis bakkaadis rakkoo akka rakkoon qabu godha kanaaf akkaataa isiniin jedha daawwattoota keenyaa isinillee ittiin isin haa ga'u qopheessineerra dabarsineerra garuu viidiyoo waraabuu natti hin tollee jechuudha. Kanarraan kana femmoo baay'ee sin jaalladha baay'ee tokko sin jaalladha sin kabanya barumsa akkasitti dabarsaniiyyuu abbaan biiftuutti dadhabee barsiisee eebbisiiseera amma baanii hojii qabattanii sin eebbifamtanoo hojii maali hojii warra eebbifamanii saddeeti hoolti maarree hojii namni baratee fixamee hojii qabachuu qaba yaadi ijoollee jedhika ishii daa'imatu hojii qabata maa eebbifamtarree maal yoo eebbifamne biiftuun qofa fakkeenyaaf jechuudha biiftuun amma otoo hojii argattee jechuudha eebbifamte miti otoo hojii argattee nama maal goota manaan gootu kunaan ennaan eebbifame hawwiidha hojii nan jedhama hojii mana keessaa mana walawalaa fi mana xaragaa fi dana qabsiisaa fi buna danfisaa fi amma sisamee gochaa jirta soofana walawalaa fi wajjisna wadaaf binduu timaatima bicha ammas mee hojjechaa ma jirta firiizaan godhama atoo biiftu inna birrii qabattee maal gootaaf inna birrii qabattee barattee hojii hojjettee birrii yeroo argatte suuqiin jaaraa fi suuqiin banaa awwiidha moo tazarraadha lamaan isaaniiyyuu eeshi atoo biiftu anis maal gootanoo innaan guddadhee hojii qabadhee innaa sana fooqiin ijaaraa lafa nan bitaa mana nan ofii keef moo nuuf sinii anaaf eenyuuf mul'inaa eeshi achiin suuqii siniin banaa fooqii siniin ijaaraa xiyyaara ofii koo nan bitadhaa oofan sinii deemaa siyaa qaqqabsiisu ishee amiin jedhe mana na walawalaa waxii na waxaa biddeen naan toshaa buna na danfisaa amanuma ani immoo gaheen koo maa inni seeti amma gaheen koo jechuudha akkati barattee fixxee hojii qabattee xiyyaara bittee ittiin nuunooftutti akka lafa nuu bittee fooqii nuu ijaartee suuqii nuu bantutti ani immoo gaheen koo amma dafee jabaadhee si barsiisuudha miteera yaadiinis akkasuma jechuudha jabaannee isin barsiisuudha jechuudha kanaaf isin immoo jabaattanii yeroo itti maatiin isin jajjabeessinee jabaadhaa baradhaa jennee isin jajjabeessinu isinis jabaattanii barattanii iddoo amma dubbattan kana ga'uudha jechuudha miteera barumsa keessanitti cimtanii qo'attanii
barattanii miti kana ittiin isin ga'u jabaadha baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna akkasi ijoolleen kun nama boroo la deemu kunoo yaada baay'ee qabu kaayyoo baay'ee qabu sinin jenna nagaatti nu tura hanga dhuma viidiyoo keenyaatti waan daawwattaniif guddaa baay'ee sin jaallanna sin kabajna galatooma waan dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadhaa sinin jenna like share comments gochuun dagatina asumatti walitti kaate dhufa maalootti kaatanii amaluma isaanii keessa oolan agarsiisaa jiru isaanii yoo barbaadan isinii fideen bulan danda'a waan isaan keessa oolanii nagaatti turaa isin galateeffannaa ciao bye bye